Qophii taateewwanii fi uumamaa dinqisiisoo addunyaa keenyaati. Guyyaa har'aatiin immoo seenaa ajaa'ibaa tokko qabadheen isiniif dhiyaadheen jira. Qophicha isin biraan ga'uun kan isin faana turu Aneenok Baqqaleeti. Isin ammoo hanga xumuraatti qophicha faana tura. Muuziqaan humna salphaatti miira namaa to'achuu danda'u akka qabuu fi ofitti nama hawwachuudhaanis dhiibbaa jabaa kan godhu ta'uunsaa beekamaadha. Haa ta'u malee muuziqaa tokko dhaggeeffachuudhaan dhiibbaadhuma muuziqichaan namoonni 100 walitti lakkaa'aman of ajjeesuun dhumarrattis abbaan sirbichaas of ajjeesuun addunyaa kanarraa boqote kan jedhu ammoo seenaa dhugaa fi ajaa'ibsiisaa addunyaa keenyaati. Giloomii Saandee yookiin jechi kun hiikni afaan Oromoo isaa dilbata dukkanaa kan jedhamu yommuu ta'u, muuziqaan kun muuziqaa of ajjeesu jedhamuun beekama. Sirbi kun kan sirbame muuziqeessaa fi sirbituu warra Hangaariyaan maqaan isaa Reessoo Seeres jedhamuun akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1933 hojjetame. Walaloon sirba kanaa kanneen gara toora jalqabaa bara dhumaa dachee kanaa jedhamuun moggaasi kan laatameef yoo ta'u, sababa walitti bu'iinsaa fi waraanaan abdii kutachuu, waa'ee hammeenya daangaa darbee fi cubbuu ilmaan namootaaf kadhannaa akka gochuuti. Mata duree Giloomii Saandee yookiin dilbata dukkanaa jedhu kana kan argate ammoo seenaan wantichaa dargaggeessi tokko jaalalleen isaa waan jalaa duuteef of ajjeesuu barbaada. Walaloon isaa gara boodaarra jiranis ittumaa miidhagaa miira namaa hawwachaa kan adeemanidha. Bara 1936 ammoo sirbichi yeroo jalqabaaf walaloon isaa afaan Ingiliffaan Helmi Kelpi nama jedhamuun barraa'e. Bara 1941ttis Billie Holidaytiin sirbi kun erga gabaa irratti gadhiifame booda dubbattoota afaan Ingiliffaa cinatti akkasumas biyyoota addunyaa hedduutti beekamtii guddaa argachaa dhufe. Yeroo sanattis sirba of ajjeesuu kan warra Hangaariyaan jedhamuun beekama ture. Sirbi kun jalqabaa yeroo Seeresiin sirbamu meeshaa muuziqaa piyaanoodhaan yommuu ta'u, iskeelii muuziqaa C minor jedhamu keessattidha. Seeres walaloo sirba kanaa yommuu barreessu kufaatii diinagdee guddaatu biyya Hangaariyaan mudatee ture. Akkasumas gochi hammeenyaa faashistootaan lammii biyyattii irratti yommuu raawwatamaa turettidha. Walaloo isaa keessattis kan inni ibsu kanneen gocha hammeenyaatiin machaa'anii ilmaan namootaa irratti haleellaa fi miidhama guddaa qaqqabsiisaniif Waaqayyo akka isaanitti araaramuuf araara isaaniif kadhataaf. Seeres sirba isaa jalqabaa kana maxxansiisee raabsuuf maallaqaa fi qaama ispoonsera isaaf ta'u kamiyyuu dhabee baay'ee rakkachaa tureera. Namni mana maxxansaa fi raabsaa qabu tokkos akkasittiin jedhee ture. Sirbi kee waan faayidaa qabu natti hin fakkaatu, waa'ee abdii kutachuu fi kanneen kana fakkaatan of keessaa qaba waan ta'eef sirbi akkanaa immoo waan faayidaa qabu natti hin fakkaatu jechuudhaan itti dubbatee ture. Walaloon sirba Seeres garuu wantoota nama gaddisiisan of keessaa qabaatuyyuu malee haaloo ba'uu fi siyaasaan kan wal qabatu hin turre. Inumaayyuu ijoo walaloo sirbichaa jaalallee isaa jalaa duuteef ba'uu fi jireenya du'aan boodaa keessatti garuu deebi'anii akka wal argatan waadaa galuufidha. Yaadonni kunneen walaloo kanaan ka'anis baay'ee jaallatamummaa guddaa argatan. Akkasumas kan baay'ee nama ajaa'ibuu fi bitaa namatti galu ammoo biyyoota hedduu sirbi kun dhaggeeffatame keessatti namoonni sirba kana dhaggeeffatan of ajjeesuu isaaniiti. Akka gabaasa pireesitti bara 1930moota keessaa biyyoota Hangaariyaanii fi United States of America keessatti yoo xiqqaate namoonni 100 ol ta'an sirba kana dhaggeeffachuun akka of ajjeesan ragaan qorannoo taasifamee ni addeessa. Dhumarrattis Reessoo Seeres abbaan sirba kana erga sirbee booda waggoota 35 booda lakkoofsa Awurooppaatti sadaasa bara 1968tti of ajjeesuun jiruu fi jireenya addunyaa kanatti yeroo xumuraaf obbaafate. Sirbi kunis xiinsammuu dhala namaa irratti dhiibbaa guddaa uumuu hin oolu jedhamee waan sodaatameef miidiyaalee gurguddoo kanneen akka BBC fi raadiyoolee garaagaraan sirbi kun akka hin tamsaane gura godhanii turan. Haa ta'u malee BBCnis akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2002 deebisee uggura sirbicharra godhee ture deebisee kaaseera. Egaan qophii taatee dinqisiisoo addunyaa keenyaatiin kan guyyaa har'aa sirba Giloomii Saandee irratti xiyyeeffachuudhaan ragaa toora intarneetii Wikipeediyaa The Free Encyclopedia irraa odeeffadhee qindeessee kanan isin biraan ga'e Aneenok Baqqaleeti. Qophii biraan haga walitti deebinutti turtii gaarii.